Appilikeeshinii CapCut fayyadamuudhaan akkamitti viidiyoo ediitii yeroo goonu suura isaa akka argaa jirtan kanatti akka viidiyoo argaa jirtan kanatti akka sirreessinuun isinitti agarsiisa. Duukaa bu'aa. Gara CapCut keessa seenuudhaan bakka new project itti kilikii goonee viidiyoo qopheeffannee fudhannaa jechuudha. Viidiyoo qopheeffannee select godhannee jala isaatii add goonee finnaa jechuudha. Akka kanatti yoo CapCut yookiin appilikeeshinii CapCut ani fayyadamtu taate akka kana isin godhu taate jala isaatii ratio isaa sirreessuu qabdu. TikTok yoo ta'e TikTok irra, YouTube yoo ta'e immoo YouTube irra keessanii right itti gootu. Kanaan booda gubbaa isaa sirreeffachuudhaan editing eegaltu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana suura isaa yookiin halluu uffata kanaa yookiin huccuu kanaa bifa garaagaraatti jijjiirra. Kanaaf jalqaba irratti viidiyoo jalqaba finneerra kilikii godhachuudhaan spiliitii goona yookiin bakka garaagaraatti kukkunna yookiin addaan babaasna jechuudha. Sababiin isaa huccuu isaa bakka garaagaraatti jijjiiruu waan dandeenyuuf jechuudha. Halluu garaagaraatti jijjiiruu waan dandeenyuuf. Editing fayyadamnee huccuuruma kana yookiin huccuuruma namni viidiyoo irraa waraabame kun uffatu halluu gosa garaagaraatti jijjiiruu dandeenya. Kanaaf bakka barbaadanitti spiliitii gootu. Isa jalqaba irra spiliitii goone irra kilikii gochuudhaan select godhanna jechuudha. Irratti kilikii goone select godhannee jala isaati harkistanii yookiin jala isaa kana akkanaas harkistanii adjust kan jedhu barbaaddattu jechuudha. Barreeffama adjust jedhu barbaaddu bakka adjust jedhu kana irratti kilikii gootanii irratti kilikii gootanii booda as harkistanii HSL kan jedhu kana irratti kilikii godhattu. HSL irra kilikii edda gootanii booda fakkeenyaaf halluu uffata kanaa yookiin halluu huccuu kanaa select godhanna. Halluun huccuu kanaa sanan select godhee kanaadha jechuudha. Kanaaf halluu isarra dhaabbannee warreen kaan immoo jijjiira. Fakkeenyaaf kana gara duubatti harkisne kanatti harkisne halluun huccuu kanaa kanatti jijjiirama jechuudha. Kanatti jijjiirama. Edda sira kaawwanneen booda saturation isaa bifa barbaannetti sirreessuu dandeenya jechuudha akka sirriitti bareedutti. Kan erga sirreessineen booda gara duubatti al takkicha baakii goonee right godhanna jechuudha. Kun halluu tokko arganneerra jechuudha. Huccuun tokkotti jijjiiramee jira jechuudha amma. Kanaan booda jala isaatii mallattoo right jala isaa jirti irratti kilikii gootanii right gootu jechuudha. Kanaaf isa jalqaba irratti spiliitii goone sirreessineerra jechuudha halluu isaa. Amma immoo isa lammaffaatti dabarra. Isa lammaffaarras kilikii goone ammas jaluma isaa dhufnee idda select godhanneen booda jala isaa dhufnee jala isaa akkana harkifannee adjust kan jedhu barbaaddanna. Bakka adjust irratti kilikii goonaa jechuudha. Ammas bakka adjust irratti kilikii goone ammallee SHL sanarraan jechuudha. Inni iyyuu automatically nuuf dhaqa. Kanaaf inni jalqabaa halluun keenya select ta'ee waan jiruuf amma immoo isa gadi yookiin saturation isaa harkisne yookiin immoo kan gubbaa yookiin fakkeenyaaf saturation isaa gaafa kanatti irraa hir'isnu halluun huccuu kanaa akka kana ta'a jechuudha. Gidanii kan inni jijjiiramu jechuudha. Saturation isaa 0 gaafa goonu akka kana ta'a. Akka sirriitti bareeduuf immoo tokkoon isaa sisirreessinee halluu barbaannu gaafa arganne hin dhiisna jechuudha. Hin dhiisna. Hunda isaa kanaan booda baakii goonee right itti godhanna jechuudha. Halluu lammaffaa arganneera. Halluu lammaffaa argannee jira jechuudha. Ammas akkuma kana isa itti aanu select goona jechuudha. Isa itti aanu select goone akka irra select gootanii jala isaatii adjust kan jedhu barbaaddachuudhaan bakka adjust jedhutti kilikii gootu. Iddoo adjust kilikii gootanii booda akkuma jalqabaa irratti hojjenne HSL irratti kilikii goone sirreessina jechuudha. Ratio kalarii yookiin halluu ratio isaa sirreessina jechuudha. Akka kanatti kan barbaanne fakkeenyaaf kan daga kana jalaa kana qabnee harkisna jechuudha. Seelaa kana qabnee harkisne jijjiirama waan agarsiisoo ta'e kan jalqabaa irra baanee gara fuula duraatti oofna. Fakkeenyaaf kan jalqabaa kana gara fuula duraatti gaafa oofnu dhibbarra gaafa nuti keenyu halluun huccuu kana completely jijjiirame jechuudha. Completely jijjiirame halluu haaraa argannee jirra jechuudha ammas. Kanaan booda akka bareedutti saturation isaa sirriitti sirreessitu. Edda saturation isaa sirreessitaniin booda ammallee akkuma isa duraa seefii goonaa yookiin immoo al takkicha baakii gootanii bakka right irratti kilikii gootanii right itti gootu jechuudha. Ammallee halluu sadaffaa arganne jechuudha. Tokkoon isaa akkuma kanatti wal duraa duuban sirriitti halluu barbaadan irraa kaawwachuu dandeessu jechuudha. Halluu isin dhuferraa jechuudha. Kanaaf ammallee akkuma kana akkuma jalqaba goonaa jechuudha. Akkuma jalqabaa goone adjust irratti kilikii edda gooneen booda SHL irra dhannee halluu barbaanne filanna jechuudha. Halluu barbaanne filanneen booda fakkeenyaaf gara fuulduraatti yoo daballe ammallee jijjiirama hin qabu. Gara duubatti harkisanii jijjiirama hin qabu. Tokkoon isaa irra ooftanii ilaaltu jechuudha. Hanga halluu barbaadan isiniif fidutti. Fakkeenyaaf halluun kun iyyuu halluu addaati jechuudha. Isa jalqabaa faana kan wal fakkaatu miti jechuudha. Kanaan booda saturation isaa itti gaafa daballu ammallee ni jijjiirama yookiin immoo hir'isnee ilaalla jechuudha. Kan inni jijjiirama biraa fidu hir'isnee ilaalla jechuudha. Gara halluu barbaanne argachuu dandeenyutti jechuudha. Gara halluu barbaanne argachuu dandeenyutti. Garaagarummaa guddaa qaba jechuudha halluu kan jalqabaa faana.
tokkoon tokkoonsaa akka kanatti sirreessitu jechuudha. Akka kanatti bifa wal fakkaataa ta'een akka kanatti sirreeffattu jechuudha. Kanaaf malli kuni halluu huccuu tokkicha uffattanii halluu garaagaraa jijjiirtanii yeroo edit gochuu dandeessu jechuudha. Bifa salphaa amma isinitti agarsiisaa jiru kanaan jechuudha. Kanaaf akka barbaadanitti akka kanatti sirreeffadhaan isiniin jedha. Dabalataan immoo akkuma kana editingii biraa yoo barbaadan koomentii jalatti na beessaa. Viidiyoo haa hojjetamu jettanis koomentii jala naaf ka'a. Viidiyoo barbaadan isiniif hojjechuu nan danda'an isiniin jedha. Akka kana fakkaata jechuudha. Kanaaf halluu barbaadan as dhuftanii bakka kanarraa argattu jechuudha. Kanaaf kan amma isinitti agarsiise kana yeroo biraa akka isinitti fayyadamtaniifan isinitti agarsiise jechuudha. Halluu huccuu jijjiirtanii bifa garaagaraatiin fayyadamuu yoo barbaadan bakka amma isinitti agarsiise kana dhuftanii halluu barbaadanitti jijjiirtanii fayyadamuu dandeessu. Dabalataanis immoo fiizikaalii viidiyoo keessanii yookiin bareedina viidiyoo keessanii itti dabaluu dandeessu jechuudha. As jala dhuftanii jechuudha. Yoo dukkanaa'e ifatti dabaluudhaaf bakka kana dhuftanii halluu isaa bareechuu dandeessu jechuudha. Akkanatti raayitii gootaniin booda salphaatti gara duubaa deebitanii viidiyoo keessan cheekii godhataniin booda salphaatti viidiyoo kana seefii godhachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf akkanatti itti fayyadamaa viidiyoo kana laayik gochuu akkasumas immoo foloo gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa obboloota keessaniif sheer godhaa. Nagaan naa turaa yeroo gaarii viidiyoo biraatiin wal agarraa nagaatti.